Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii keenyaa fi maatii chaanaalii keenyaa. Ani Dr. Tsiyoon Injaama chaanaalii keenya irratti waa'ee adda addaa waan fayyaa keenya ilaallatu walitti dubbachaa jirra. Arraaf kan inni isin qabee dhiyaadhe waa'ee kaansarii hulaa gadaameessaa takkaa'u fixee gadaameessaa kaansarii isaa san ilaalla. Maal jechuu akka ta'e ni ilaalla. Wantoonni nu saaxilan maali kan jedhu sun ilaalla. Mallattoolee isaa akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhu walumaan ilaalla. Waliin haa turru. Kaansarii hulaa gadaameessaa yeroo ilaallu hulaa gadaameessaa kan jennu kan jedhu ilaaluudhaaf qaama saalaa dhalaa irratti gadaameessa akkuma beekamutti kan ilmoo baachuudhaaf nu fayyadudha. Hulaa gadaameessaa kan jennu immoo gadaameessaa fi qaama dhalaa walqunnamtii saalaatiif itti fayyadamtu kan gadi jidduutti kan jiru fiixa gadaameessaa irratti kan argamudha. Cervix kan jennu jechuudha. Kanaafuu kaansariin hulaa gadaameessaa yookaan fiixee gadaameessaa seelota fiixee gadaameessaa irratti argaman kanarraa ka'uudhaan haala to'annaa ala ta'een baay'atanii gara qaama keenya adda addaatti faffaca'uudhaan yeroo midhaan dura gahani. Kanaafuu kaansariin hulaa gadaameessaa kana seelonni kun yeroo baay'ee gara kaansariitti kan jijjiiraman yookaan to'annoon ala kan baay'achuu danda'an yeroo baay'ee vaayirasii HPV jedhamuun kan vaayirasii kan walqunnamtii saalaatiin daddarbuun yeroo miidhamani. Kanaafuu vaayirasiin HPV jedhamu kuni kaansaroota kana yoo miidhe kaansaroonni kana maali seelonni fiixee gadaameessaa irra jiran kuni karaa kaansariitti jijjiiramuudhaan rakkoo fiduu danda'ani jechuudha. Kanaafuu wantootni kaansarii kanaaf nu saaxilan maali yoo jennu irra guddatti kan wal qabatu vaayirasii amma jenne kan HPV kan jedhamu kana qabamuudhaan wal qabata. Vaayirasiin kun akkaan isin jetti vaayirasii walqunnamtii saalaatiin daddarbu. Kanaafuu vaayirasii kanaan kan qabamuu dandeenyu achumaanis kaansarii fiixa gadaameessaa takka hulaa gadaameessaa kanaaf kan saaxilamuu dandeenyu kan irra guddatti beekamu maali walqunnamtii saalaa nama hedduu wajjin godhu. Nama hedduu wajjin walqunnamtii saalaa godhanii beekuu nama tokko ol jechuudha. Beekuun mataa isaatiin waan nu saaxilu kaansarii hulaa gadaameessaa kanaaf. Kan biraa walqunnamtii saalaa umrii xiqqaatti jalqabu osoo ga'eessaaf hin gahin umrii xiqqeenyaan walqunnamtii saalaa jalqabuun mataa isaatiin kaansarii hulaa gadaameessaa kanaaf waan nu saaxiluu danda'udha. Kan biraa maali infekshinoota biroo kan walqunnamtii saalaatiin daddarban kan akka coophxoo kanaan qabamuun kaansarii hulaa gadaameessaatiif waan nu saaxilu. Kan biraa dhukkuba HIV infekshinii HIV dhukkuba HIV yoo qabaanne kaansarii kanaa saaxilamuun keenya waan baay'ee ida'u jechuudha. Wanni biraa sigaaraa aarsuunis kaansarii hulaa gadaameessaa kanaaf waan nu saaxiluu danda'u. Wanni biraa kana wajjin akka waan nu saaxilutti kan himamu maali ijoollee baay'ee ta'u. Yeroo ijoollee baay'ee deemu fixni gadaameessaa kuni irra deddeebiidhaan waan rakkoon irra ga'uuf karaa kaansariitti jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Wantoota nu saaxilan kana yoo jenne mallattoon hulaa gadaameessaa kaansarii hulaa gadaameessaa maali kan yoo ilaallu akkuma isin jetti akka kaansarii baay'eetti kaansariin baay'een mallattoo hin qaban. Jechuun kiyya maali osoo sirriitti faffaca'anii rakkoo biraa hin uumin kaansariin jiraachuun isaa mataa isaatiin mallattoo hin qabu. Garuu eega baay'atan booda eega baay'atanii karaa biraatti illee faca'anii qaama keenya kan fayyaa qabu hanga yeroo miidhan mallattoo adda addaa agarsiisuu ni danda'a. Kaansarii hulaa gadaameessaa yoo ilaalle yoo mallattoo qabaate kan mallattoon inni baay'inaan agarru maali walqunnamtii saalaa booda dhiiga qabaachuu
kuni maali dhiiga baay'inaan dhangala'u osoo hin taane eega walqunnamtii saalaa goone booda dhiiga arkuu jechuudha. Waan xiqqaatee tokko dhiiga yoo agarre keessumattuu eega tuqamee booda yeroo walqunnamtii saalaa godhamu fixni gadaamisaa takka hulaan gadaamisaan kun tuqamuu ni danda'a miti yeroo san dhiigni yoo bahee miidhamee jira kaansarii ni qabaa jechuu ni dandeenya akka mallattootti fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraa maali dhangala'aa qaama saalaa dubartii keessaa bahu. Normally dhangala'aan qaamni saalaa dubartii dhangala'aa ni qaba garuu dhangala'aa fayya qabeessaa fi kan fayya qabeessa hin ta'in ni jira. Dhangala'aan fayya qabeessi yeroo baay'ee kan bishaan fakkaatu baay'ee xiqqaa kan ta'e kunis waan adda addaa fayyadamuu carqee ta'uu danda'a mudhiisii fayyadamuu ta'uu ni danda'a fayyadamuu kan hin barbaachisne kan foolii hin qabne kan dhiiga hin qabne fayya qabeessa kan jennu dhangala'aan kun garuu yoo waan kana qabu yoo kaansarii fixa gadaamisaa kana qabaanne dhangala'aa akkamii qabaanna dhangala'aan kun baay'ina ni qaba baay'ee ta'uu danda'a foolii qabaachuu ni danda'a qalamni isaalleen waan bishaan fakkaatu irraa jijjiiramuu akka keellootti jijjiiramuu ni danda'a dhangala'aan kun dhiigallee wal keessa yoo qabaate akka mallattoo kaansarii fixa gadaamisaatti fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Walumaa galatti gizee ilaallu kaansariin kun yeroo baay'ee dubartii umriin isii amata xiqqishoo achi siiqeela akka 40 olii ta'e irratti kan argamudha malee ijoollee xiqqoo irratti kan agarru miti. Mallattoo isaa kana yoo jenne yeroo kaansariin kun akkuma beekamutti yoo guddachaa dhufe karaa ujumuu fincaanii deemuudhaan ujumuu fincaanii cufuu ni danda'a kalee irratti miidhaa geessisuu ni danda'a miila iiteessuu ni danda'a kuni garuu gizee sadarkaan isaa guddate jechuudha. Nervoota adda addaa toora san jiranillee miidhuudhaan dhukkubbii karaa mudaamutti akka karaa miilatti gadi deemullee nutti dhaga'amuu ni danda'a. Karaa biratti illee faffaca'uun karaa sombaa karaa tiruullee faffaca'uun mallattoolee biroollee agarsiisuu ni danda'a. Mallattooleen kunniin immoo kan argaman yeroo sadarkaan kaansarii kanaa baay'ee guddate kan mul'atan jechuudha. Waa'ee ofirraa ittisuu yoo ilaalle kaansariin kun kaansarii ittifamuu danda'u. Yeroo baay'ee kaansariin kun kan uumamutti jiru biyyoota guddatiin kan akka biyya keenyaa dubartoota biyyoota guddatan keessa jiraatan illee yoo ta'an kan inshuraansii gahaa hin qabne kan wallaansa gaarii argachuu hin dandeenye malee nama inshuraansii qabu nama biyya guddate keessa jiraatu dubartoota san baay'inaan amma miidhutti hin jiru. Maaliif ittisuu waan danda'amuuf akkamitti ittisama yoo jenne baay'inaan maali kan amma biyyoonni adda addaatti fayyadamaa jiranii jijjiirama seelota kanarra jiru osoo gara kaansariitti ol hin guddatin kan kaansariidhaaf garuu karaa banan jijjiiramoota sana dafanii umrii amata 21 fi akkanarratti jalqabuudhaan yeroo yerootti ilaalaa seelota san osoo karaa kaansariitti hin jijjiiramin osoo hin guddatin jijjiirama qaban laalanii wallaansa kennuudha. Kuni waan jiruuf yeroo baay'ee akkaan isiniin jetti dhukkubni kun biyyoota akka Keenyaa irratti baay'inaan ni mul'ata. Siistemii kana waan hin qabanneef jechuu baay'inaan. Karri itti ittifamu kan biraa maali? Kitibaatii takkaammoo talaallii vaayirasii HPV jedhamu kanaaf akkaan isiniin jetti akka ka'umsatti kan ilaalamu inni tokko vaayirasii HPVti. Kanaafuu talaallii HPV kanaaf keessumatti shamarran xixiqqoo kan walqunnamtii saalaa hin jalqabiniif yeroo kennamu vaayirasii kanaan akka hin qabamne ni dhorka jechuudha. Yoo vaayirasii kanaan qabamuu baanne immoo karaa kaansarii fixa gadaamisaa kanatti akka hin guddanne nu fayyada. Kanaafuu wanneen lameen kanneen tokkoffaarratti isiniin jee screening kan jedhamudha. Lammaffaarratti kanneen isiniin jee immoo talaallii vaayirasii HPV jedhamu kanaaf kennuudhaan kaansarii kana ofirraa ittisuun ni danda'ama jechuudha. Waa'ee talaallii kana irraa ilaalchisee biyya keenyatti illee
amma kennamuu jalqabee jira. Shamarran umriin isaanii 14 gee kennamutti jira ammallee kennamutti jira. Mana barnoota adda addaatti bakka biraa adda addaatti illee ilmu akkasii yoo qabaanne talaallee kana akka argatan godhu ni dandeenya. Kanaanis kaansarii kana ofirraa ittisuu ni danda'ama jechuudha. Kanaan alatti akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya yoo kan jiru laallee sigaaraa aarsuu dhabu akkaan isiniin jetti kun waan nu saaxilu. Kan biraa walqunnamtii saalaa gizee goonu haala bareedaadhaan kun jechuun maali nama tokko qofaa wajji umrii keenyatti nama tokko qofaa wajji yoonii fi walqunnamtii saalaa goone kaansarii kanaan qabamuun keenya baay'ee xiqqaate jechuudha. Namni nuti wajjin jirru sanilleen namoota biraa wajjin kan of qisatu yoo ta'e kan walqunnamtii saalaa hin goone tokkoof jechuudha. Waan akkasiisan yoo goone kaansarii kanaan qabamuu keenya baay'ee nurraa waan hir'isuu jechuudha. Kanaan wal qabatee kan inni isin jechuu barbaade kana gaafii yoo qabaatan ilaalchallee yoo qabaatan waan natti himtan komentii irra naa kaayuu ni dandeessanii waan dhaggeeffattanis